Shama kam jirtu harka fuune kabajamtoota jaallatamtoota daawwattoota maatii Kunis Jira Media. Kunis Jira Media egaa imala isaa studio isaa keessaa bahuudhaan yeroo ammaa kana ana dugda daawwaa magaalaa Fincaa'aa keessatti ayyoota beektota keessumaayyuu ergaa dhalootaaf dabarsuu ni danda'u kan jedhu yeroodhaan kan isinii dabarsinu amma jalqaba. Kan taphatan kitaaba lafa deemu jechuu ni dandeenya. Keessumaayyuu egaa keessummaan keenya guyyaa kun lootni isaanii godina Gujii ana Me'ee Bokkoo, guddinni isaanii immoo godina Gujii lixaa ana dugda daawwaa kan ta'e magaalaa Fincaa'aa keessatti jireenya isaanii kan gaggeeffataa jiranii fi hanga ammaatti jiranitti gahee guddaa keessumaayyuu sirna gadaa keessatti kan taphataa turanii fi gochi isaanii golla kan ta'e manni isaanii adooltuu balbincaan isaanii immoo achiisaa kan ta'e ayyuu jabaa fi kabajamaa Bokkoo Dharroo Rooba abbaa kan dhaale. Kunis Jira. Wanti Gujii nami Gujiidhaan qaara kurabbayii isaaf dubbii dubbachuuf eebbaan waaqa fi daarimatee jiraatee waan dubbachuu danda'a. Sagantaa keenya kana eebbaan nu eegala. Waaqa abbaa waaqa yoo waaqi maqaataa waaqi maatanaa waaqi daawwaa waaqi bisaan diimaa waaqa hombollee waaqa arbii gootaa waaqa arsaadaansee waaqa annoo bulee waaqa gadamii waaqa daatanaa waaqi dhagaa laalchaa waaqi geeshee joorso waaqi toora bokkuu waaqi bukuu waaqi bocceessaa waaqa gabaa gadoo waaqa anulee raaroo waaqi tuulii galmaa waaqi booddaa malkaa waaqi gannaalee waaqi gannaa bonaa waaqi Me'ee Bokkoo waaqi borcaa baallii waaqi fuutoo waddeessaa waaqi adoolaa waaqi adooltuu waaqi kamiyyuu waaqi gamadoola waaqi tulluu utte waaqi gumii baabbo waaqi Maribba, Wagi Lala Bidda, Wagi Ulegulan, Wagi Sara, Wagi Samarro, Wagi Redde, Wagi Tumisa, Wagi Odadola, Wagi Dugodoya, Wagi Balbala Turba, Wagi Finchan Shani, Wagi Gumi, Wagi Guji, Misa Davis, Mirka Davis, Misi Uragage, Misi Matige, Misi Okuge, Misi Alabage, Misi Shage, Misi Shankilage, Misi Ulagage, Misi Boroge, Misi Boranage, Yelmaida Mehikat, Namadiga Mefai, Talandende, Chau Matim Chan Food in Food, Misa Devi. Mirga Devi, Dararamis, Michu Gabbat, Danna Devi, Madda Devi, Damma Devi, Dararamis, Michu Gabbat, Gadarro Bagabbi. Kunoga magaalaa Fincaa'aa qilxaa barkumee jalatti dhagaa kan affeeranii studio yeroo taasisuudhaan Kunis Jira Meediyaan kan isinii dhiyeessaa jiru ammas tokko keessan wajjin tolmu affeera keenya qabanaati. Eebbi Gujii keessatti bakka maalii qaba? Eebbi bakka ta'an muka jaalallee teettu eebbifatta. Natti bariitullee eebbifatta. Natti dhiitullee eebbifatta. Daawwadhaa looliin tura. Kana keessa ayyaana Me'ee Bokkoo. Ayyaana Gujiiti. Ayyaana Gujii. Haala ajaa'ibaatiin Ayyaana Gujii. Ayyaana Gadaatti jira. Ayyaana Murtiitti jira. Mee ayyaanni Gadaa kam? Ayyaanni Gadaa areerii bal'oodhaan, areerii garbitteedhaan, aduraa qaraadhaan, algaa jimaadhaan. Ayyaana Qaalluutti jira. Ayyaanni Qaalluu Boollaa Ruudaa ayyaana Qaalluu jedhama. Busaa Sadii jedhama ayyaana bineensotaati. Busaa Qar ayyaana Neenqaa, Busaa Idduun ayyaana Qeeransaa, Busaa Eegeen ayyaana Waraabessaadha. Kanaaf ayyaanni kun duudi abbaa qaba ayyaana malee baay'ee hin deeman abbaan Gadaa. Ayyaana ofii eegatee ayyaana isaan deema. Ayyaana kam deema amma inni eega? Areerii deema. Areerii deema. Areerii bal'oo, areerii garbitti, adulaa Qar, adulaa Eegee, algaa jima akkas deema. Hin deemu ayyaana dhaggeeffate. Karaayyuu hin deemu. Odaan kun hiika maalii qaba? Odaan kun seera qaba. Odaan daadama. Dhaddacha jedhama. Odaa jedhama. Muki kun lamaan seera qaba. Odaa jalatti Oromoon murteeffata. Odaa jala tee'a. Odaatti bobba'a. Odaarraa gumiidha tee'a. Odaarraa gutuudha. Odaarraa hayyooma. Odaarraa jadhaaba. Odaarraa waamura. Odaarraa murtooma. Odaa bulee ta'ee oduu argate achirraa deebee seera fi tumataa. Odaan kun mukana hin muranu. Aadaa muka kana odaa kana lakkisi muka kophaa latee muru Gujii. Oromoon Gujii. Bosonallee eegaa bosonan balleessu. Hammuu nameedhaan kun abbaa Gadaa nameedhaan kun mukallee abba. Bineensa abba. Gujii qofaa saba sablammoota addunyaas abba. Waan badaa jibba. Waan badaa hin dhoogga. Nagaa jaalata. Tokkummaa fedha. Warri waggaa tokkoon jalqabanii waggaa
10 dhaqqabanii gadooman. Hagana duudi manatti hin galanu, hin qotatanu, hin godaananii, gooroo godaananii, anamma laftanaa godaane 2005 asii godaan. Ilmaan hin gale. Latti an keessa godaanee dhaqeeru lafa baay'ee. Asirraa godaane otoon qotanii, otoon daddalin. Ufumaa kennaan asirraa godaanne gannaalee buune haranfamaan amma durii zoonii sun baale badda ulaa bu'edhani achiin baanee kaane achiin miilaan godaannee kan. Aadaan akan banne lafa mooteena san akka namni dhibiin fudhanne dibbee fi malee dibbee baqadduun bulu lafa fi malee lafa baqadduun bulu lafa saasan sidaamoon lembeetti nama dhibii hin tuttu beedoon lembeetti hin tuttu daadaan dibbee dhugoo amma lafa yaa'aati daadaan dibbee dhugoo lafa yaa'aati tagidoon leemiti lafa yaa'aati keessa nama hin qabu. Lafa fi malee lafa abbaa qadduun bulu. Lafa isaa kana hin tuqanu, muka keessaan muranu, hin qotanu, yoo qotan ufee nama san luboomuun, dudda jeesuun, horii irraa qaluun, qoda fuudhuun hin tuqan lafa yaa. Lafa yaatti immoo. Latti isaatti tarsiiba qabdi, gooroo qabdi, latti hin gafennaa eebbin maqaa dhoonne tun duuti lafa yaa'aate haga baatiif haga lixaate. Aadaa tan akkanaan ilme keenya aabaa caadaadhanii gabatee fuudhanii barsiisanu akkuma kan yoo koraabaa mucaan xiqqaan kun barata yoo baratu hin baddu mataa keessatti seefii godhatanii ganama dhagaa galgala dhagaa aadaan keenya aadaa Oromoo keessa aadaan Gujii wanti sin badii dhaggeef takkatti wannaan bacaa dubbadhu kan wanni waraqaa barreessan hin jirtu inni abbaa dabarsa balbala torba jedhanii fincaan shan jedhanii balbalti torba haagadhaa fincaan shanan kun walumatti dabarsaati. Kuula baallii fuunaan koruu, dooromee ennaan koruu, raabomee ennaan koruu, guyyaa koraa kana diqqaa, guddaa, hiyyeettiin jedhan itti ba'a. Yoo itti ba'u garuu dhiiriin barreeffatee hin baratu akkanumaan dhaga'eeti. Akkuma gaafa gumii ta'u, akkuma gaafa gutuu dha'u, akkuma gaafa kadabii koruu, akkuma gaafa abbayyii koruu, akkuma gaafa qarsaa koruu, akkuma koruma kanaan deemee jiraate aadaan ta'e nama deebiin. Aadaan maal feeti? Wanni immoo aadaan abbaa gadaa keessa feetu tokko walii galtee tokkummaa uumu. Sadi wal jaalachuu. Afur afaan tokko dubbachuu. Aadaa kana wanni badii dhoogge hiyyeessa fi bakka beeku itti buusu. Naafa akka fisaa beeku gaangeetti bitu. Aadaa waan feetu. Ka dhiphate ka wadhaye beeku. Itti hirbu. Aadaan immoo jaalala walii galtee beekanii fokko ofitti addaan baasanii safuu beekanii seerri gadaa kun walti gudunfamaa wal qabachaa muka aadaa addee beeku nama aadaa beekanii kabaju gadaa ifii beeku hayyuu ifii beeku luba ifii beeku fincaa ifii beeku yoo luba ifii beekee fincaa ifii beeku aadaa beeku akkas. Amma safuu dhabee aadaa dhabee biyyooti afaan hin dubbanne dubbachuun gara keenyatti afaan biyyoota dhibii dubbachuun dugda jeesanii horii irra qalan. Haati nama dhalte abbaan nama uume maqaa haadha akkasi godhuusan nama amma jedhe aadaa keenyatti dugda isaa dikanii horii isaa qalanii abbaa isaa luboomanii loon torbarraa fuudhu. Safuun hin jirtu jechuudha. Aadaan teenya safuu qabdi. Soddaa beeka, ollaa beeka, fuudha araara qaba, duutuu imaana qaba, wal awwaala, awwaala walii qala, gatii walii kenna, gatiin talaa kenna, gatiin talaa loon sadiin kana buluu kenna, abbaa intala fuudhee jedha aadaa san in kenna. Ilma immoo gaafa dhalatan dhugaatti kee aadaan teenya tana wal beeku aadaa Oromoo Gujii wal qabachuu, wal hundaa'uu, afaan tokko ta'uu, wal ijjeesuu dhabuu, wal miidhuu dhabuu, hiyyeessa kunuunsuu, dureessa fi kabajuu aadaan kana. Sirni aadaa Gujii aadaa warra kaanirraa maaliin addata?
haga bara 86 jalqabne biyyoota keessan deemin hin qabnu gadaa qaraa awwaalamee ture Maccaaf Tuulama keessa Walloo Kamisee keessa Salaale keessa Karrayyuu keessa Harargee keessa Arsii keessa Sheelloo keessa hunda aadaa san barsiinyee marti amma abbaa gadaa qabaa miti kan barate kami oromticha aadaa fi beeka akkammoo aadaa isaatuun jeebantitti durii baddeetti hin beeka amma Arsii Maccaaf Tuulam Wallagga Jim Walloon Karrayyuun Harargeen akka aadaa durii awwaalamteettu fuudhee jira mana muduutii harkaa qaba kan irra barate gujiirraa kan hojii barsiise irra deema amma inni nu qabatee guyyaa gumiin bokkootee hundi isaatuu dhufa seera kanan dhaga'a yoo maalli kennu nu yaama akkam kennina akkam goona jedhee gaafatee yuuddinuu kanatti isaanillee yuu baata. muuxannoo kennu qoodaa turre muuxannoo qoodaa turre. Waaw namatti tola. Gujii keessatti sirni walharkaa fuudhinsaa sirni gadaa baaldhee walharkaa fuudhinsaa ni tartiibaan daawwattoota keenya. Sirni maallii walirraa fuudhiisaa akka Oromoo Gujiitti Guduruu Dabballee jedhama. Achirraa ka'a maqaa ba'a. Achirraa ka'e qarree buufata. Achirraa ka'e hin kuusoma. Achirraa ka'e hin raaboma. Achirraa ka'e hin dooroma. Gaafa doorome jalbultoo jira baalli ganna waggaa eegachuu. Gaafa immoo koranii nuti gadaan koreettee gadaan koree bara dhufu arraasaa yookaan caamsaa yookaan birraa yookaan adooles ayyaana kana baalli kennitanii itti bidunfan ayyaana san ta'u. Ayyaana san dhaqee godaanee dura godaanee koree angoraa godaanee atillee godaane ambaalli kenna baalli fuuta godaanee hin dhaqa wal faana godaana kuulleen qubata ji'a beeka ayyaana beeka gaafa ayyaana beekan aana itifata aanaan kana qodaa torba itif dhadhaatti naqanii dhama fuudhanii itittuu godduu ganaa baalli fuudhii isaaf dhufaa walti gumii dheeressee baalliin guyyaa kana nuti teetteeti kaayi guyyaa himu nuuba jechuun nuu kana ati guyyaa kana kennite ati guyyaa kana fuudhu farda kee qajeelfadhu ati aanan naqadhu aanan kaan hin naqu har'a ganama kana baallii fuudhii isaa dhufee gadaa nagaa bultanii jedhanii baallii fuudhu nama erga nagaa buliin nagaa bulii nagaa dhuggee jedhe hin galan deebi hangafaa nagaa fuune karaa naa kenneedha karaa sii kenneedha karaa sii kenne deebi'a ana uneedha itti deebi'a namni kun torba namni aanaan abbaa gadaati abbaan gadaa abbaa gadaa baallii itti fuudhutti aanaan kaan kenna fagisaa fagasaatti kenna jalkeen isaa jalkee isaatti kenna makkallee ayyuu makkalayyuutti kenna makkalli jal'aabaa makkala jal'aabaatti kenna makkalli waamuraa wakkala waamuraatti kenna aanaan qodaa torbaa kaan fuudhee aanaan gadaa tiyyaasi obaase aanaan kana unii quufi aanaan kana yoo gadhaa quuttee jette akka an biyya bulchi haman dhaga'in hammeen nallaalin ilki teeti ila waaqaa teetu karaa lama laali karaa tokkocha laali hayyuu haman caqasu gadaa haman caqasu si hamatan hama isa hin dhaga'in an gadaan isaa gadaa quufaa aanaan si kenne aanaan kana unii quufe baalli fuudhaa jirta karaa si kenne aanaan unii gade aanaan kaa unee quufee eebbisee achirraa yoo na dhufu yoo dhufu fardaan hin dhufu dhufee fagaa jedhanii amma gara keessan paartii jettanii hadi kun abbaa gadaa ka baallii fuudhu kun dhiira abbaa gadaa kaan dura akkana jechu fakticha kaan faga kaani isin dura dhaabbata hiyyaama sadi yaama maqaa isaatiin sadi yaamee arreessoo wawwaate gadoomi kiyyaayyure gadoomi keeti gaarri kiyyaaye gadoomi kiyyaayyure gadoomi keeti gaarri kiyyaaye gadoomi kiyyaayyure gadoomi keeti gaarri kiyyaaye gadoomi kiyyaayyure
gadoomi keeti gaarri kiyya baalguuta buqqise. Baalguuta kan fattichi abbaa gadaa kun buqqise fatticha kaaniitti kenna. Fattichi kun fuudhee amaddii middaatti sikkee kaan maddii bitaatti si. Yoonni sikkatee ka'u tarraammuu naaqoosi. Loon kiyya bu'anii bisaan hin dhabin. Loon kiyya marra hin dhabin. Loon kiyya madda hin dhabin. Ilmi kiyya sibiratti hin dhiphatin. Jaartiin kiyya sibiratti hin dhiphatin. Anaallee buli. Biyyaallee buli. Diqqaa buli. Guddaa buli. Hobbaatee odolcha yaabee eebbiseetti kenna. Achii baanaa yoon faanootti ejjate gadaa misaati gadaa mirgaati misa deebise gadaa mirga deebise gadaa aanaan deebise gadaa annoo deebise gadaan bara nageesse gadaan barii nageesse gadaan gadaa asimaree boroo duuba maru asii ka'ee yoona gadaa karaan gala yoo galee jedhe hi erga abbaa gadaa ahobbaatii galee ati hobbaatii jirtaa hobbaatii jiraadha. Kuulle erga yoon hanga baalguuta irraa fuudhan. Abbaa gadoo yaa abbaa gadaa ergaan maal gadaamoo hookuu maattiimoo dooriimoo eentu si ergi. Gadaan na ergi maal jedhee si ergi. Hobbaatii galte hira hobbaate baalguuta hobbaatii galte farda hobbaatii galte jedhee kanaan na erge hobbaatii gale ani hobbaatii gale hobbaatii koyi buna nyaadhii jedhaan. Asumaan deebise. Amma yoona ka'ee dhaqa. Abbaa gadoo hobbaate abbaa gadoo isaa dhumaa mutiya. Adoo ko abbaa doolaa ko abbaa girjaatiin haxaa qaba maqaa bira. Malee doorii miti kale amma gadoomee miti. Abbaa gadoo gadaan sii nageya himaa nageya intalaa nageya ixaa nageya gadaa quufaati gadaa misaati gadaa mirgaati hobbaatii galtee itti seena. Yoonni aanan fuudhee itti kenne. Aana itti kenne daadhii guloo itti kenne irraa une itti eebbise. Karaa ambaye bay, hulaa ambaye bay, malkaa ambu'e buy, akaan gadoomee baallii kenne kan, baallii kenne, hujii buy, kolbaa buy, hiyyeessa buy, hiyyeettii buy, diqqaa buy, guddaa buy, karaan keet, hulaan teet, malkaan keet, lagi keet, diqqaan keet, guddaan keet, garbichi keeti galchichi keet, eefeeti gadaa itti taate kolbaa itti. Akkanatti deema, itti mufatu, hin taphataanii isaa baallii irraa fuudhe kun akka abbaatti herregata nama kana. Is sodaata ammal kallacha isaa dura akkana hin ta'e ammal yoo ta'e akkana isaan maddii taate malee kallacha isaa dura akkana fuulatti galee hin ta'e baallii irraa fuudheera. Abbaa kabaja qaba. Inni immoo deebee jiraate yoo bakki ga'e amma abbaa seeraadha. Abbaa gadaa yoo baate malee abbaa seeraadha. Abbaan gadaa lama harka keenya keessa naan dura nama tokko jira. Naan duuba immoo warra hangafaa kana jira. Warra hangafaa abbaa odaafatti jira. Duuba sadaan jechuun amma isaan abbaa gadaa ka odolchaa qaban. Amma yoo kora ta'e kallacha sadiin jedhanii seera keenya sadiinti dabarsa. Seera maatii keessa sadi jira hokkuu keessa sadi jira duuba sallani seera tuntoota tunne abbaa gadaa seera malee deemtaa seera kana bul seera kana ool seera kanaan bul biyya kana bul karaa kana deem tibbee tana baay hulaa san baay kormi ji'a san ji'a 10 filan jiiriin mormaa ji'a afurii kan kormi akkan darren. Maal fayyadini sun? Birraa onkoleessa dhaabirraa arraasaa caamsaa adoolessa jalma hormaa jedhama. Jiini kun ji'a aadaati kormi hin dabarin dibbee qixxeessuu hanqatin jila ka jedhee seeratti kennamu. Isintu seera kana kenna. Amma hojiin keessa hojii kana. Marsaa tokkoffaa turtii keenya abbaa kannaalee hojiin taasisne asumarratti goolabu. Marsaa lammaffaan hanga wal agarutti YouTube chaanalii Kunistira Media subscribe, like, share, comment gochuudhaan daawwadhaa.